Hai, akkam jirtu nagaan isiniif yaa ta'u jecha har'a kana viidiyoo tokko qabadhee isiniif dhufee jira. Viidiyoon guyyaa har'aa waliin ilaallus immoo waa'ee Python programmingii ta'a jechuudha. Innis immoo appilikeeshinii jalqaba Android keessan irratti bilbila irratti jechuudha. PY3 kan jedhu Play Store irraa install godhadhaa. Yookiin immoo descriptionii keessa isiniif kaa'a jechuudha linkii isaa. Amma Pythonii banuudhaan akkuma ilaalaa jirtan waa baay'een hojjedhee print name id department kan jedhu matrix operation dha. Akkasuma area of triangle maximum reversal algorithm largest number wanta bira waa baay'een hojjedhee jechuudha. Kiiloomeetira 2 meetirii jijjiiruu kana isinitti agarsiisanii qiyyaarraa jechuudha. Mee akkamitti akka barreessinu kiiloomeetira gara meetiraatti akkamitti akka jijjiiruu dandeenyuun isinitti hima jechuudha. Amma kallattumaan na hordofaa. jalqaba gubbaarratti kun akkuma ilaalaa jirtan write Python program to convert kilometers to meters jedhee jira. Kiiloomeetira gara meetiraatti jijjiiruu yookiin immoo convert gochuudha. A is equals to jedheen fudhadhe jechuudha. Float input enter the value in kilometer jedhee fudhadhe. Mee isa kana amma isinitti agarsiisa jechuudha. Float kan jedhe kuni tokko desimaalii irree ni dabalata jechuudha. Osoon inti jedhee garuu integer bichaadha kan inni hojjetu. Float desimaalii yoon galche error na jalaa godha jechuudha. Lammaffaa yaadumaan commentii godhee 1 km is equals to 1000 meter jedheen commentiidhaan barreesse. Inni yoo afes rakkoon qabu yaaduma nootii kanatti dabalee ifa godhuuf malee yoo afe rakkoon qabu. Otoo commentii galchuu baadhee immoo dogoggora waan ta'eef salan commentii galchee iyyuu rakkoo hin qabu. Yoo afes rakkoo hin qabu jechuudha. Meter is equals to a times 1000 jedha. A jechuun lakkoofsa yookiin immoo value nani fudhadhe sana jechuudha. Enter the value in kilometer kana fudhadhe sana kiiloomeetira sana fudhadhe sana maalan godha 1000 naaf baay'isiin jedhee. Otoon fakkeenyaaf A hi kana osoon Z jedhee otoon Z jedhee kana booda meter is equals to Z times 1000 ta'a jechuudha. A hin beeku jechuudha. Amma A badeera. A sana 1000 naa baay'isiin jechaanii ture jechuudha. Amma immoo otoon raan godhee ani in ibsamne jedha jechuudha. Maaliif diyaa dogoggora in ibsamne naan jedha. Jalqaba irratti narraa fudhatanii jalqaba. Sararri inni jalqaba likkiidha. Kiiloomeetira 6 gara meetiraatti naa jijjiiru osoo hin jedhin inni jalqaba likkiidha. Kaza isa lammaffaa gubbaarratti bakka in ibsamne name error name A is not defined jedhu. A'n kun wanta ibsame miti jechuudha. Kanaaf A kana Z tti jijjiiruun qaba jechuudha. Amma Z isarra Z gubbaa kaa'ee 1000 naa baay'isiidha waan ta'eef otoon amma 6 jedheeni 6000 naan jedha jechuudha. Kunoo isa 1000 baay'iseet kiiloomeetira 6 immoo meetiratti 6000 waan ta'uuf haala kanaatiin naaf hojjete jechuudha. Print gara gadii kana dhufeen print string dha waan ta'eef yaa'u mallattoo quotation wanni kana gashuun dirqama taati waan ta'eef meter is jedheet kana booda koomaa gooneet meter jennee meteriin isa gara walitti ibsame sana naaf kaa'idha jechuudha. Z times 1000 naa kaa'e jechuudha. Otoon iddoo kana meter jechuudha isa waan biraa jedhee hirariidha jechuudha. Kanaaf jechuudha dhaggeeffattoota keenya kan biraa immoo filooti kan jedhe kana otoon Z jedhee otoon integer jedhee fakkeenya integerin jedhee integer gaafan jedhu sin hojjeta rakkoo hin qabu in hojjeta jaayoon jedhen 6000tti naa jijjiira. Garuu akka carraa osoo wanti kiiloomeetiraan kenname sun otoo filootii ta'e yookiin immoo desimaalii qabaate osoo fakkeenyaaf 6.5 kiiloomeetira gara meetiraatti osoo hin jedhini in hojjetu jechuudha. In hojjetu jechuudha dogoggora ta'a jechuudha. Akkuma ilaalaa jirtan kana 6.5 naaf ibsuu dide jechuudha. Inti kanaan intiin kanaan hin kennamu jechuudha desimaaliidhaan waan ta'eef. Intiin integerii qofaadhaan hojjetu jechuudha. Filootii yoo ta'e malee kanaaf filootii gaafa geeshine lachuun hojjeta jechuudha. Garuu deebii keenya gubbaarratti tuqaa 0 nu godhanne kuni sila filootii ta'e qofaaf jechuudha. Filootii jennaan jechuudha. Inti hojjettee rakkoon qabu integerii qofa jechuudha. Fakkeen filootii hojjettan lachuu isin akka jechuu danda'utti. Kanaaf barumsi keenya har'aa kana fakkaataa kiiloomeetira gara meetiraatti jiruun haaluma salphaatiin koodii kana barreessitanii jijjiirrachuu dandeessu. Z is equals to jedhanii Z'n dhaabbataa miti rakkoon qabu waan barbaadan fudhachuu dandeessu ibsuudhumaaf qofadha. Inputii itti kennuudhaa fi meetirri immoo qixxee ta'a jettaniiti Z isa fudhattan yookiin immoo vaaluu gara walitti fudhattan 1000 akka baay'istan. Print name gaafa gootan immoo akka print meetirii isa gubbaa meetir kan jedhu kan akka gadi ishii print akka isiniif godhuufidha. Kanaaf kana fakkaataa galatoomaa gaaffii yoo qabattan immoo comment naa kaa'aa isiniin jedha.